yaada asirrattis kan jalqabame waan gaariidha. Isa kaan immoo waan lafatti jiru immoo waa hillan keenya namoota hedduu fudhannee achi deemuudhaaf qophoofnee jirra waan ta'eef waan dandeenyuun bira jirra. Isinis gaafa sanatti warri diriirsaa ilanii bira jirtanu siitiiwwan adda addaarraa asirraa nama hedduudha kan na wajjiniin deemaa jiru dhugaa dubbachuuf taanaani. Kitaabni kun immoo kitaaba seenaa qabsoo uummata Oromooti. Akka irraa dubbataa turtanitti isaanis deebii tokko tokko deddeebisaa jiru. Keessatti kitaaba gaafa jennu kitaaba namni bakka sana dhaabbatee barreessuu fi odeeffannoodhaan barraa'u garaagaraa waan ta'eef akkuma diriirsaan dubbataa jiru immoo waan keessa dabarfatedha. Kanaafuu seenaa ajaa'ibaati jedhee yaada nuti sirratti hirmaachuudhaaf farda keenya qopheeffataa jirra fi'ataa jirra. Galatoomaa inshaallah hanga gaafa sanatti wal arginutti. Birraa si erguu kootti gammadeera. Tole galatoomi diaspora freshii saakteen fresh diaspora bagana gaan dhufte thank you itti galatoom ulfaadhu. Gara biraati mee studio baadiyyaa caaltuu callaa mee sagantaa biraatti dabruu kan dura waan takka wanti jaati. Murtii guutuu fi Hamza Haji invite singolele se inte nun dandenya namne duna mo asgala warre affirma khata isalameni tu ture warri commenti bergalcha yetani nu barresa jirtan an invite godeten ture I think galu da fit mijo ne sa yo danda na senani kana me saganta kenya ye atifunu yaada tokko tokko kana dati saganta tan tu jana Natti mijjata asuma jalan jira waan na argu jiranii fi murtii guutuu galchiisin jaammalee invaayitiin nan dhaqqabne. Thank you. Itti fufi birraa kiyya itti fufi namuu yaada waan asirratti isinit dhagaamee fi waan asirraa hubattanii fi gaafii qabdan tan gartee gaafachuu barbaaddan yoo jiraatees gaafadha carraadha kitaabtichaa fi abbaa kitaabaa bakka takkatti argachuun yeroo baay'ee carraadha beekaa jira. Carraa kanatti fayyadamaa waan barsiisoo tahan gaafadha irraa haa barannu. Akkuma obboleessi keenya Isaaq Zeenuu jedhee abbichi hojjetee fi abbicha sadaffaatii miti laal. Abbichuma waan san hojjeteetu waan san barreessee beeku. Seenaa oowwituu jechuudha. San gartee abbichuma hojjete san afaanii bahaa jirtudha. Galatoomaatti deemaa gaafadhaa gabaabsaa kara sagantaati yaana. Ulfaadhutti deemi birraa kee. Tole hedduu tokko galatoomii saatamda murtii guutuu bakka nagaan dhufe. Hundi keessanuu warri asirratti argamtan bakka nagaan eegdanitti fufaa isin dhaggeeffadheetin eegassi. Okay, hedduu tokko galatoomaa gaa hundi keessanuu ulfaadhaa warri asirra jirtan jalatti isin dhaggeeffachaa jirtillee. Birraa jaallan gartee jaaldiriirsaan je'e san hin dagatina maqaa asaanii yoo mention nu godhanillee bareedaadha. Jaaldiriirsaan irra deebi'ee haawwanni nu godhu gammachuu tana beeki arra waan kitaabni kasaaniiti beeki. Kitaabni jaaldiriirsaan ni katabe malee kitaabni kajara saniiti arra. Jarri san waan saaniiti dirree bahee gariin gaa qabrii biyyee uffatee jira. The Norway versus England match has started. Yes, Baba. Wait. Give me a minute, okay? Tanaaf jaallan san as jalaa takka ol neeyxanii silaa waan dubbachuu barbaadaniitu jira. Gariin biyyee uffateeti yaada isaa nuti arra haasa'u jirra. Rabbi jannataan isaan haa qananiisu. Gariin ammoo arraan tana asirra jiraatee nu dhageeffachaa jira waan ta'eef jecha jaallan san jaaldiriirsaan maqaa isaanii nu haa dhahu as jalatti mention nu haa godhu nuti maqaa isaanii ka TikTok hin baynu yoo nifi silkii biraa qabaatte jaaldiriirsaa kiyya walii gaafadhu maqaa isaanii mention nu godhaa ol neeyna jechuu barbaadeetitti deemii birraa kiyya dhiifama. Tole itu tak galatoomii guyyaa galmoo faadha jee ittiin keessa jala laalatiin dhabe maqaa biraa faadha namni TikTok qaban dhabeeta. Yoo silaa jiraatanii saayina wayii nu kanneen akka nuti isaan ol galchinu bareedaadha.
Kumarraa Mee yoo goleefaa jala jiraatan gaatila akkami galchine dhiiroo. jaal kumarraa goleefaa jala jiransaa jaalguisallee maqaa laa kutaa 15 kutaa 55 kajuu kana galchi kutaa 55 Kutaa 55 maqaan. laa kutaa 55 kajuu kana galchi. Inni biraa jaalguisaa galmoo yoo jala jiraatte maqaa namaatiinis yoo jiraatte mallattoo nuuf kennin jaanii jara keenya warri ammaas ani afeeruu barbaadu gariin isaanii manguddoodha. Namoota qabsoo kanarra turanii yoo maqaa ijoollee haadhaan seenanis isaan jalatti maqaa isaanii haa barreessanii Ameerikaa irraa Nibraaskaa irraa iddoo isaa roobaa yoo jiraate irra hedduun isaanii namni inni dalaga sa'a tana yoo ammoo dalaga irra hin jiraanne taates iddoo isaa roobaa as jalatti haa barreessu akkasuma gumabaas cabsii Texas Houston irraa ammallee billoo garbii Denver Colorado irraa gammachuu dhabaa Kanaadaa warreen maqaa dhadha'u kun yoo jala jiraatan haa barreessanii namoota hedduutu jira namoonni dachaa sammumaa fa'aa haa barreessu yoo jala jiraate aanaa boruu wantirraa maali biyya Awurooppaa tana jira aanaa boruu yoo jala jiraate haa barreessu akkasuma abbaa mirgaa innilleen yoo jala Awurooppaa jira warreen kun yoo jala jiraatan barreessaa ol bahaadha faana leencarratti yaada kan addaan jedhan ni nafeera. Gaafa 18 achumatti wal arginaa. Inshallah amma dandeenyuun sibira jirra hundi keenya iyyuu qophoofnee jirra gaafa 18 achumatti wal arginu nagaatti bakkanis isaa keenya galatoom ulfaadhu artistii Isaaq Zeenuu yaa fayyaa harka dhobbolees fayya qaalii. Okay, nek unten tenyo ina gare unten le enyu kutaa 55 le ana gare. Ililli tilawul darbani akatete agare tu beredara. Yo mo kutaa 55 bodalle galchuun dandeenya. Kutaa 55 barreessaa jira. Mee na gare ammo. Mee kutaa garate wanta gare. Mee moderator uga gartan galcha. Kutaa 55 uga gartan galchaadha. Jaala qabsooti jaala nama diriirsaa yeelamu waliin bakka san turedha. So seenaa himinaan osoo hin taane akkuma reefu tana kaafamaa ture warra yeroo san bakka san qabsoo san keessa waliin turanidha. Yoo tana jiraatanitu bareedadha. Guyyaan kun kitaabni kun akkuma reefu tana jaal diriirsaa yeelamu kaase kitaaba dhaamsa gootawwan wareegamaniiti yoo nuti addunyaa tanarraa deemne yookaan wareegamne nu duubatti haftee kitaaba kana barreessi yoo nanaaf immoo naatu barreessaa jaanii gaafa qabsoo keessa jiran sanii waan akka dhaamsatti walitti dhaammatanidha akka carraa ta'ee jaal diriirsaa yeelamu lafarratti hafee arraan tana kitaaba kana barreessedha. Jaallan qabsoo irratti wareegamantu itti dhaammatee deeme. Dhaamsa isaanii san fuudhee nu biraan ga'e jechuudha. Diriirsaan malee waan lafaa ka'ee barreessee miti jechuudha. Warri biraa wareegaman sun maal dhaammatanii seenaa isaanii maal keessa dabranii akkam keessa turaniiti maal akka nu bira ga'uu barbaadan ammoo isaan osoo wareegamin dura gaafa nuti wareegamne dhaloota nu booda jiruuf waan kana geessi wanni isaan jedhan sun maali waan jawuutu kitaaba kana keessa jira waan salphaadhaan jechuudha uummata nuuf jecha lubbuu isaanii qaalii takkitti kennantu dhaamsa isaan gara keenya dabarfatan sanii arraan tana diriirsaan nutti fide malee waan haaraa lafaa ka'ee uumee miti jechuudha. Kanaafuu kitaabni kun waan salphaadhaan jechuu barbaadeeti. Yoo namoota amma jenne kana yoo amma galchuu dadhabnes boodarra galchuu dandeenya. Yoo Faati ani yaani barreessu jiranii mee faate artisti Faati ani yaa galchaa jechaa jiranii ati jalatti argaan jiruuni. Mee yoo jiraatte artisti Faati ani yaa komentii nu barreessi. Akkasi mee Hamza xiyyeeffannoo guutuu Tole
بالراخية مخربة سلا سجدين سنيد ديبو فدسانيفين جفده يا يرو مخرباتنا براجه خطا شنتمي شنبر نماتو خطبو جرمالي إسا خطبونا غريري فو أغرتنيسن Inni katabne nama mention godhu jira I think. nama khatabu jira yoo jiraate ililli takka wanni takka ol nu darbe gaare bargaa namni keenya kunis inni beeyne malee silaa beekani ililli mi waan biraatu ol darbani akkaataadhaan beeyne sanuma So yoo kati jiraate ayye ustadha da sadin deebi'a birraa kiyya yoonii fi namni jiraatellee na buusaatiti olin deebi'a tole yoo namni bakka guutame ani tole asumaan botan isin kullan ni waliin jira. jirti botan kullan ni jirti talati debi Kun kutaa 55 qabeensaa ol naqe. Kutaa 55 ol harkise. ayya Eeyyo. Kutaa jaaleenyu jette Hayyee jaalkumarraa golee baga nagaan dhufte carraa asirratti siif kennuu deemanii waa takkaa lamas taatu waan faana leencarratti dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. alaikum salam Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota keenya ilmaan Oromoodhaa guyyaa irraa guyyaa gammachuu faana leencaatiif asirratti waliin dhufanii waan kana eeguudhaaf asirratti milkeessuudhaaf asirra waliin dhufanii hedduu galatoomaan isinii duraan dhufeeti. Kanatti aansi wanni irra hubachiisuu barbaadu dirisa Oromoo fayyaa haa ta'uun jaa Oromiin haa dhooratu waan kana baasee addunyaa irratti baasee dhaloota gartee lafaa dhufa jiru kan jedhamu dhufa jiru kana agarsiisuu haa galatoomuun jaa wanni inni haaseetuni waanuma waliin keessa jirru waanuma waliin turre waanuma gartee waliin dhadhamne irraa tokko waan oduudhaatiin waan zaahira kan lafatti irrattis dalagee hojiidhaanis dalagee ittis rakkatee beela'ee ittis dheeboteeti. Waliin karaa san dabarree haga karaa dura eessarraa kaanee yoo isin illee hararirraa kaaneeti qarree boofirraa kaaneeti gama ceenee baalee gama ceenee eega baalee gama ceenee akkuma inni ibsa sanitti diinaa hammaatee eela inni baanu kana hundarra qubsiisanii haroo bishaan qabdu hundaa'u diinirra qubsiisee yoon bishaan kana waraabbanne jenne yoo xiqqaate nam 10 bishaan kana wareegee kan bishaan sana dhuyne akkasuma galaa barree galaanis dhanne. Kanaaf kitaabni kun seenaa guddaadha qaba. Seenaa gartee dhokate kan gartee haqa bade jechuudha bar haqa bade gartee kan namni irra dabe. Kana baasee yaaldiiriirsaan Oromiin ulee radhu baqa nu jiraate hamba habalee hafteeti. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf hakka inni baanu inni ibsa sanitti kan inni isaan 22 deemanii nuti bo'aa 48 adda baanee namni nuun deeme jaalcaalaa leencootii fi abbiyyuu sammuutii fi guulaa galmoofaa walii yaanee nuti isaan ammoo jaaldirii isaan faan rabbitti araaramu jaalaaneesso jaalguu isaan faan jiranii abbaa nagayaa murna kanaan deemanii isaan dirnoofiin deemmatan jechuun buttaa tokkooti isaan nuti immoo nama 38 waliin karaa soomalee deemnee jechuudha kan nuun deeme jaalcaalaa leencooti. Inni arran jiru fuula rabbii jira. Nutiin kuni akkasi waliin yaane guulaa galmoota akkasuma nutiin kuni hambaa habalee hafteeti walumaan waan kana nu gammachiisu isaatiif hedduun itti gammada. Kanarratti yeroo dheeraa karaa waliin yaane addaan baaneeti isaan nu dura hudduu dhaqanii nuti immoo waajid bakka jamtu dhaqne achitti immas diinni isaan jalaa isin hafne lolichi irratti isaanii irratti ta'e akka tureedha dachoo kan akka magarsaa wardiyaa jaalguysaadha kan akka murataa teessoodha kan akka
mijoota ka ayyaantu janiin ijoollee hedduutu hudur sanitti isaa biraa wareegame maas lola marraa sadaffaa isaan irratti irratti ijoolleen sun achitti dhumtee jechuu huduritti isaan biraa nuti immoo waajissanii kaaneeti amna guyyaa sadii miilaan deemnee roobaa guddaan jira beey dhabaadha innee jechuu warri guulaa fa'aa wajji deemnu caalaa fa'aa wajji akkasitti baanee barri kuni bara 1997 ji'a 12ffaa guyyaa 29 mokkanaati jechuun bakka san dhufne akkasitti gaa seenaa san akkasitti qabna. Seenaan tun seenaa ara dhaloonni keenya irraa baratu ijoolleen dargaggeessi kun nuti nama gartee manguddoodha. Isin irraa baratanii ilmaan dhufullee barsiiftanii waa hunda agarsiisuun isin irra jirti. Jaalli keenya urmiinuu haa dheeratu karaas isin garsiise faana leencaa jechuun keessatti yoo amma as deebinee dubbanne namtichaatu waan jee kal'oon gama loonii jee cirriin gama foonii nama wahuma barreeffataa ammoo arra jaal diriirsaan keenya kun xiqqoo akkumatti gartee goblaa lafatti gadi qabamee jira goblaa sanarra ol baasee waan gartee waan kana nuu mul'iseef hedduu galatoomii jaalakiyyaan siinjaa isinilleen ijoolleen dhaloonni maantanaa nutiin kun hambaa hafte tana eessa waa fanyettanii soyxanii nu barbaadulleen isin jira abbaan waa fin dubbatuun abbaan garagalee if koobuun jiru namumaan nama koobaa kanaaf akkasitti waa hedduun nu keessa jira nullee meen waa nurraa akka gartee waan bakka gadi gara bahaa kanatti waatu hafee beeka kana tan ammallee waan hin asirra dubbachuu isiniimu gara bahaa kanatti waatu hafe waa hedduu bade waan hedduu bade san akkuma jaalli tuttuqeessanitti nurraa hubatuun isinirra jirti. Kanumaaf asirra nafeeroo keessaniif hedduu galatoomaan. Hajamtoota keenya jaalbilisaan hedduu nu galatoomaan waan asirratti waan hedduu galatoomaan isinidha. Asumattiin isinirra dhaabaa isinitti dubbisuu galatoomaan isinidha. Galatooma jaalkuma irra bulu. Galatoomaa. Tole hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaa jaalli gubsaa hedduu tokko galatoome baga umrii dheerattanii as geessanii aarsaa uummata Oromootiif kafaltan waan salphaadhaa miti namni hundi akka beekuuf waan himanii dhumanii miti himanii dhumuu miti barreeffamaan ammoo dhalootatti dabarsuu waan kana hedduu gaariidha. Yoo namni biraa ka ol baafnu nama hedduutu jira gaatila ati jalatti ammoo yoo ammatti argachuu baanne gara boodaa ol baafna. Karena sagantaa itti aanutti osoo cuanii hedduu bareedadha. Mee callaa istuudiyoo isiniin kun mee sagantaa keenya haa jalqabnuti maal jettame? Nama biraa baasa bakka xiyya namaa fi gadhiisaa namoota jaallan qabsoodhaa kan gartee waan kana wanni kun dhaga guyyaa qasaanii kan irratti afeertanii seenallee irraa barattanii kan isin jalaa hin gadi bu'aa namoota san ol baasa. Tole hedduu takka galatoomi ulfaadhu baga umrii dheerattanii as nu geessanii waanuma keessa dabartan kana nutti himuu kana waan guddaadha. Hedduu takka galatooma ammallee umrii nu dheeradha. Ayya galatooma inshallah. Tole ka sagantaan keenya deemaa jiru amma as geenye jira namoonni hedduutu gaadhamne asirratti afeerru ture yoo yeroo qabaannu taate itti deebina ammatti ammoo sagantaa keenya itti aanutti ja'uudha caalbaatidha akkasuma kitaaba kana namoota bituuf qophaa'an akkuma jiranitti namoonni kunis kitaabicha bituu irratti xiyyeeffachuudha namni tokko waan tokko qabatee dhufe barreessaa kitaaba kanaa sappoortii godhuu fi akkasuma kitaabichallee argachuudha. Kitaaba kana asirratti yeroo bitame bakka biyyeen jirutti ni eegamaa fi namoonni kun ammoo kitaaba hedduu bitanii namoota bitachuu dandeenye raabsuu danda'anii akkasuma barreessaa kitaaba kanaa sappoortii godhuunis itti fufa karaa giifsiitiin namoonni dandeessanis barreessicha sappoortii godhuu dandeessanii gara biraatiin ammoo kitaabicha namni kitaaba gaafa barreessu bahii hedduu keessa dabra. Seenaa ammoo hangana geessu nama biraa ga'uun waan salphaadhaa miti waggoota hedduu itti fudhatee kitaaba kana barreesse. Kanaaf ammoo kitaabni kun sirriitti arraan tana asirratti online irratti gurguramuu qaba. Namoonni kitaaba asirratti bitanii biyya biraa biyya garaagaraa jiraatanis biyya ittiin jirtanitti kitaabichi isin dhaqqaba. Kanneen ammoo
namootaaf bituu barbaadan akkasuma kanneen ammoo kitaaba tokko maallaqa guddaadhaan barreessaa kana sappoortii godhuuf bituu barbaadanis akkasumatti kan itti fufuu ta'a ammoo jalqaba irratti kitaaba caalbaatiidhaan gurguraa caalbaatiin akkaataan inni itti gaggeeffamu namni tokko yoo fi qarshii 500 yookaan 2,000 kan bitu taate namichi suni maallaqa kaashaap yookaan zeelli yookaan akkaawuntii biyyaatti haa ta'u karaa garaagaraatiin maallaqa galcheeti kitaaba caalbaatii saniin bituu mirkaneessa namni itti aanu immoo irratti dhufu maallaquma sana irratti yoo 200,200 sana irratti ideeti qarshaan garaan bitayyaa kan sadaffaatis sanuma irratti ideeti akkasitti guddataa deema malee qullaa osoo humaan kafaleen kitaaba hanganaan bitee caalbaatii jaamtuu miti jechuudha erga bituu isaa mirkaneesseen booda namni biraatis maallaqa irratti idee nama san ol akka kafalee mirkaneessa kabiraatis fakkeenya yoo namni tokko kumaan bite qarshii 200 kuma sana irratti ideetuma 2,200 kitaaba bitaa jaa namni sadaffaatis 100 irratti ideetuma 300 lakkee angolee jaa haa afuraffaatis 500 goleeti ani 500 qarshii 100 itti idee jechuudha bifataniini caalbaatii keenya gaggeessina tokkoffaa oo caalbaatii ammoo namni maqumadee namni useetuma 2,000 maqaadee kan lammaffaa ammoo 3,000 maqaadee 4,000 inni dhumarratti bitu suni qarshii 10,000 yoo haga'u ta'e qarshii 10,000 kophaa isaa kafalee jechuudha kanaafuu ni ulfaata namoonni hedduun caalbaatii kanarratti akka hirmaataniif ammoo caalbaatii namu waan qabu maallaqa jalqabaa abbichi bite sana irratti qarshii 150 kuma haa ta'u hanga fedhe irratti hidhaatii bifataniin caalbaatii keenya oofnaa jechuudha. Kanaafuu caalbaatii keenya jalqabuun dura namoonni gasti irra jirtan yaada yoo qabatamee waan takka takka haasaatii gara caalbaatii keenya ceenaa hangatitti ammoo Ustaaz Hamshaa Jaabir Salaatuu noolu hangatitti as deebu isa eenee jechuudha. Birra. Oh. Wow. Caalbaasiin yeroo murtaa'e qaba. Yeroo murtaa'e qabee. Deeqaa muraasa akkasitti oofneeti tambooda immoo namoota kitaaba bitataniif carraa kannan. Okay, ayyataati. Dhugaadha birra neeti jettee bareedaadha duraan dursee hawaasa irra jiru adeema isaanii dadhabaa galatoomu kitaabni inni barreesse kun kitaaba seena qabeessaa fi seenaa gootota uummata Oromoo kan duraanii beekne iddoo isaa Magalee ta'e istuudiyoo ol kaasite kun. kitaabni inni barreesse kun kitaaba gootota uummata Oromoodha. Iddoo isaan itti dhalatanillee nuti hin beekne bakka itti wareegamanii fi hojiilee isaan irra turanis waan nuti hin beekne akka gaafa san nuti jirrutti kitaabaan barreesse nuun ga'uu isaatiif hedduu haa galatoomu. Galatoomin jechuun ni barbaada. Amma wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee hedduudha gootota Oromoo kanneen akka Elemoo Giltuu dabalatee Sheekh Ahmad Taqii Hundee Bareedaa boodaa isaan itti dhalatan biyyumaa'uu nama hin beekne hedduu jira. Kitaabni kun waan akkanaa kana faadheef keessaa qabaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf nama takka dhiyoo kana gaafadhee Sheekh Ahmad Taqii eessa dhalate jennaan boroodaadhaan hin jiran hin beekan jechuudha. Wallaahi hin beekan kana hundeef keessaa qabaa. Iddoo isaan itti dhalatan kanaa fi hojiilee isaanii kana baruun carraa guddaadha. Lammataa immoo kitaaba kana bifa seena qabeessaan uummanni keenya asirra jiran hundi akka bitatanii fi biyya alattis akka ergamuu fi biyya keessaas akka jiru akka raabsinus hubachiisuun barbaada. Adeeroo Diriirsa Elemoo immoo achi qofatti osoo hin ta'in biyyaas dhufee magaalota akka Dirreedawaa, Ciroo, Finfinnee, Adaamaa magaalota Oromiyaa hunda keessatti akka qaamaanis wajjin eebbifnu asumaanuu ni nafeeraan akka nama baadiyyaa tokkotti ni nafeeraa galatoomaadhaa karaa sagantaatti adeemnu. Osoo kana sagantaa isin duratti yaada tokkoon qaba. Yaadni kiyyaas maali? Kitaabni kun kitaaba seenaati. Kitaaba akkasumas waan hedduu irraa barannu osoo karaa biyyatti illee manneen barumsaatis dubbifamanii mana barumsaa keessallee laayibararii keessa kaa'amanii. Hajoon yaada qabaa galatoomaa itti fufaa karaa pirogiraama keessaniitti. Tole hedduu gaariidha. Ustaaz Hamshaa Jaabir deebite. I think in deebine.